Taane warra galata taane warra galata taane sitamane Yesuus dongadi. Tole bagana gadaan dhuftanii maqaan keessan eenyu jedhama eessarraa dhuftanii Waaqayyoos waldaa kanatti maal isiniif godhee meerraa jalaan saba Waaqayyoo dhugaa ba'a. Maqaan koo Sannaa Tasfaa'uu jedhama. Kana irraa dhufe immoo asuma duwwaa lamaadha. Waaqayyo waan baay'ee naa godhe. Dhaabadhee himeen fixu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo tokko as dudduuba kanan taa'an ture. Ani waan itti dhiphadhu qodaa namaa fuudhee nan nagadan ture. Nagadi kuni in nyaata malee oli na deema gada deema birrii namaadha garuu baay'een itti dhiphadha birrii namaa kanatti birriin namaa kun immoo gara 8,000 narra ta'eetuma adeemu. Ani itti dhiphadhee Waaqayyo maal kana maaliinan kaffalaa inni na jedhu oli na deemu. Akkamiin godhee ofii koo yaadee galgalatuun kadhadhu narra fe nan bu'aa malee immoo kadhannaa isa sirrii moo miti. Uman bu'arraa kana bee waan sirrii waan kadhadheera jedhuun qabu. Addana dhufee dudduuba kanan taa'ennaan raajiin maqaan isaa ulfaatu Waaqayyo nama kana kan nuu kenne hidhaa keenya hidhaa bara baraarraa kan nu hiiku. Ani yeroo baay'ee isaanirraa biddeen baay'ee fayyina baay'ee isaanirraa argadheera. Kan hin dhaabadhee Waaqayyo dhugaa ba'uyyuu miti kana jilbeenfadhee daa'imee dhugaa ba'uudha. Isaan achi haadha komeedhaan utuu keessa deemaa jiranii kan himee waan itti dhiphachaa jirtu sana naan jedhan. Lafa ol ka'e waan itti dhiphadhu keessi koo waan beekuuf lafa ol ka'e birrii namaa sana isatti callaqamtu sana sirraa kaffala jedhee hidhaa keessana Waaqayyo ameen jedhe nan fudhadhee nan gad torbee isaatti isaan utuma kee deemanii ammas baaniitu kadhachaa jiranii warri buukii keessan baasaatii birrii 10 baasaa irratti isinii kadhadhaa birrii kana immoo buukii keessan keessa keessuu jedhan. Enna ani birrii 10 yoo harkatti qabadheen jiru. Hundumaaf immoo kadhatan. Yaa Waaqayyo jikeen argaa afaan nama kanaa waan dubbattee birrii immoo fuudheen galee keessa kaa'a. Torbeen kana natti dubbatteetta. Kun kanuma kootii innatti dubbachaa jirtu kun jedhee asii yeroo galuu birrii 10 footoon isaanii immoo mana koo jira. Afaan nama kanaa waan dubbattee birrii kun hojii hojjechuu qabeedhee buukii 4 hin qabattu. Ado arki koo akkuma hidhateetti hojii gamtaa achi keessaa fuudhee birriin tokko irra jiru buukii kanarra yeroo fuudhee laal buukiin kun duwwaa hojii hojjechuu qabda gaa Waaqayyo situ dubbate jedheen birrii 10 kana keessa kaa'een torbee isaa dhagaa kun amma immoo gaafa roobii guyyaan sajjimaata nan dhufee addana kadhannaa garba galgalaan dhufeeyyuu waamichi isinii ta'u jira guyyaa roobii. Waamichi isinii ta'u jiraadhaan waamichi kuni amma immoo eessatti waamamaree Waaqayyo birrii oofotoo dhaqee akkaawuntii keessa kaa'ee kanuma koodha kun na bira darbuun qabu maqaa Yesuusiin hin jedhe ani namni na bira iraan taa'an beeku garuu an keessa kootti waa'ee birrii sanaaf jedhee nan cannaqa kadhadhee ka'ee galeennaan amma mucaan tokko jirti boontu kan jedhamu birrii 50 qubii naqanneerra nama 18 Kootu birrii kanatti dabalamii aqeessii gaafadhaa nuyi nama 17 taaneerra nama 18ffaa lakkii asii ba'e ani birrii bajaajii ittiin naqee gubbaa sanatti dhaqee sinfaana hordofuun qabu waan fidatte asuma kaadhusii nagadeen akkuma kootti nangalaan jedhe isheen achi dhattee nama akkasii jira maal yoo nama tokko dabalanneettee ittiin teetti jira maaloo dubartii sanaa itti qodaa namaa baay'eetu irratti badeera nutti dabalantee jabaattee birrii namaa kaffaltu qodaan kun waan irratti babbane yeroo baay'ee irratti babbanu nutti dabalamtu ettee isheen lafaa kaanaan isheen nameetti hangaruu isheen beeku ennaan namni dubartii kana deeggartu jirtu ennaan deeggaranii namti sadii harka baasa amma torbee birrii 200 fudhadhuu dhaqii nu hojii guunneerraa sodaadheedha amma torbee isaa birrii 250 fudhadhee yeroo naqu birrii sana kaffalee jaratti dabalamee isaa waan isaan jedhanii waan isaan mari'atan hunduma isaa fudhadhee nan gal ammas immoo waamichi isiniif ta'u jira guyyaa roobii jedhe ammas afaanuma raajiin dubbate anumaan waamama kuni jiiku kanuma koo dabarta irra deebi'anii asumatti ammas waamichi isiniif ta'u jira jedhanii ammas dubbatu. Ennaan anuma jiiku kanuma koodha jedhee nan abdadha amma gaafa sanbataa dhufe
dhufee dana oolee kana dhageen gale dafinoo dubartiin tokko natti dhuftee ati buukii maalii qabdaa jennaani buukii illee baay'ee qabaa buukiin kuni afurin qaban ture afan saayii birriin qabu maalii fi namatu birrii sii gashaa'oon birrii naa gasha miti kan waajjirri hin beenne kan hawaasi hin beenne kan namni tokko illee waa tokko hin beenne kan bulchiisi gandaa kanaallee hin beenne namni ta'ee buukii wayii buukii ishee sagalee lafatti walitti qabamtanii barbaadaa jira buukii kana dhaqee galmeeffadhu kun kan kola jedhega hallelujyaa jedhechuma dhaabadde nan gammadega innaan ana buukii koo fudhadhee nan dhaqe namicha buukii maal barbaadde innaa arfansaa fudhadhee dhaqee innoo kan hojii gamtaa qabdaawoo jedhe afaanuma sabaa ga'ee kunoodhaan jedhe galmeeffadhugaa amma Addis Ababaa si deemaa nama fuula isaa beekne. Buukichi isaa suura birriin keessa jiru sanaadha jechuudha. Isoo birriin kun keessa jiru sanaadha. Ano birrii isaa yoo ilaalle buukii masassaabadhee deeme malee yeroo banee ilaalu birriin kun keessa jira footoon nama waaqayyo keessa Yesuusin kun gaafa sana kaanuma koodhaa edaadhee gammadee buukii kana galmeeffadhee Addis Ababaatti dhaqee namichi nuuta rakkabee nama fuula koo hin beekne nama maqaa koo hin beekne birrii kana kuma jaarranaa gashee waaqayyoon naa galateeffadha. Galata fidaa gooftaadhaaf harka walitti buusaati. Ammayyuu isa idaa namarraa kaffalu gooftaadhaaf galata dhiyeessaa. Ammas kanaan hin dhufu birrii kun itti fufaa abdiidhaan eeggadhaayi namni walitti qabamtanii hojii kana birrii kana qubii kana buutanii ani posti sin godheera ammas namni maqaan isaa hin beekamne birrii kana sinii gashuu danda'a amma waggaa 5tti tursaa jara kana nuun jedhe namichi inni walitti nu qabe suni kun kan kana godhe ana miti waaqayyoodha afaan nama kana kan birriidhaan barbaadameen argamne nama waaqayyo as nuu kaa'e birriidhaan barbaadameen argamu namni waaqayyo garuu addanatti yeroo teenyee dhugaa baanus yeroo dhaabannee dhaggeeffannus yeroo waaqayyo nutti dubbatu kun kan keenya utuu jennee hundi isaayyuu nuuf ta'a garuu nuti itti fayyadama isaa hin beennu namni waaqayyo maalatti dubbate hin jenneen maaliif dubbate sin jenne waaqayyo situ dubbate idaa fakki dubbate kaffali jedhe amma birrii 2,000 malee idaan namaan irra jiru 6,000 kana nan kaffalu 8,000 kan narree maqaa waaqayyo ulfaatu naa galateeffadha. Mee sabni gooftaa galateeffadha ammayyuu harka walitti buusaati. Gooftaan isin eebbisu waaqayyo hojii guddaa kan akkasii isiniif hojjetee mee gabaabsaatii dhaamsa qabdan saba kanaaf yoo qabaattan. Emaa wanti dubbatamu lafa kanarratti nama kanaafis miti mana kanaafis miti waaqayyo isa nama kana keessa goree nuuf hojii hojjetee idaa namaa kaffalee dhibee namaa birrii malee riifarii malee utuu dhiiga fuudhi nama fayyisu kanaaf nama kana bira dhaabannee yoo qabaanne birriidhaan yoo amantii qabaanne jilbaan nama kana gargaarraa lafa kanarratti akka waaqayyo nuuf qusatuun jedha. Gooftaan isin eebbisu isa isin gargaaree isin fayyises gooftaa biraa hin hafina. Mee sabni waaqayyo ammayyuu harka keessa walitti buusaa gooftaadhaaf galata dhiyeessaa.